الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أكمنان الأتمان على المبعوث رحمة للعالمين وحجة الله على الخلق أجمعين، نبي الرحمة وإمام الهدى البشير النظير والسراج المنير، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jaalatamtootaa fi hordoftoota akkasumas kabajamtoota chaanaala keenya akkam jirtu, nagaa fayyaadhaa isiniin jechaa seenaa bareedduu takka qabannee isiniif dhufne. Gama seenaa osoo hin dabarre dura viidiyoo kana warreettan chaanaala kanaaf haaree taatan ammoo subscribe godhaatii nu jajjabeessaa isin jechuu barbaanna. Hayyee gama seenaa fi sagantaa isinii qabanneetti haa dabarru isin jaa. Sagantaan qabadhee dhufe har'aan tana seenaa gabaabduu fi nama barsiiftuu tan ofii madaaltee waan takka dalagaa rabbii irraa bartuu jechuudha. Seenaan tun gaa zamana Nabi Muusaa keessaa kan hojjetamte seenaa ajaa'ibaatii, seenaa namni hundinuu irraa baratu jeetii yaada. Seenaan kunis jaarsaa fi jaartii tokkotu ture. Jaarsaa fi jaartiin kun akka malee miskiinummaan yookaan hanga waan barbaadan dhaban takka jechuudha. Miskiinummaatu itti jabeesse. Yeroo kana ni cinqatanii waan nyaatanii dhugan malee waan barbaadu namni hundaanuu beektanii waa hedduu barbaada. Fedhiin isaanii kun tokkoon isaatu nyaataa fi dhugaatiin ala fedhii isaanii guuttachuu hin dandeenye jechuudha. Kanaafuu Nabi Muusaa bira dhaqanii yeroo saniif Nabi Muusaa jira waan ta'eef, yaa Nabi Muusaa akkanatti waan barbaanne takkaa hudhamnee jirraa, miskiinummaan nu jabeessitee jirtiitii mee rabbii kee nu gaafadhu jaaniin. Amma gaa Nabi Muusaan rabbii isaatii wajjin haasawaa akkuma beekamu namni hunduu ni beekaa. Rabbiin ni gaafateefi yaa Nabi Muusaa obsaa jiin, aniin kun isaaniif rizqiin takka hin jirtu teessan akhirumaa asirratti akkuma jiraattanii je'een. Jireenyi keessan harkumaa afaanii akhiratti eeggadhaa malee asirratti rizqiin isiniif katabamtee hin jirtu je'een deebi'ee Muusaan jechuudha. Yeroo kana isaanis hedduu takka obsuu dadhabanii bakka amanuma kanaa ba'anii yaaniituma karaa rabbi nu baase hanga duutiin hordoftu takka calma jennee haa yaanuu jaanii murteeffatanii lafaa kaanii deemuu eegalan jechuudha. Beekadhaa egaa isaan kun rizqii barbaada osoo hin ta'in usneetuma deemneetuma hanga umriin teenya dhumtu takka calma jennee haa yaanuu bakkuma agarretti haa duunuu jaaniiti murteeffatanii kan deeman jechuudha. Osuma deemaa jiranii karaas osuma yaanii jechuudha. Karaan dheeraa waan tureef bulaaf deeman waan ta'eef karatti jechuudha. Jaarsaa jaartii waan ta'aniif gaa walitti dabalamuun ni dhufe. Walitti dabalama kana jibduudha isinis gara qabattee jechuudha. Yeroo kana osuma deemanii jechuudha ganda wayitti dhufanii ganda kana nu bulchaa ganda kana naa jaanii. Nuti nama beekne hin bulchinitu yaa nurraa jaaniitti ofirraa dhookan jechuudha. Yeroo kana isaanis amaracii biraa yookaan ammoo carraan biraa tokko waan hin jirreef isaanuma kana irratti deddeebi'anii garaa laaffachuudhaaf kakkadhatan jechuudha. Yeroo kana gaamaniinis nuti asisin hin bulchinu, garuu mana ona tokko jira kana nama hisaabee karaa gamanaa kana achi dhaqaa bulaa feetan jinniinis jiraachuu dandeessi akka feetan jaanii. Aboo nutii fi lubbuu jibbinee jirra, jinnummaan san nu dhooyiteetuma addunyaan tun nurraa dhumuutu irra nu jiraa'u kottaan keessaa jaanii. Ajaa'iba gaa rabbii waan inni dalagu laaluu dandeessan amma as keessatti jechuudha. Mana isaan jinnii jaaniin kana jinnii jirannaan jaaniin kana nu geessaa jaaniin ni dhaqan. Kunoo kana manneen isii seenaa jaaniiniitii biraa deebi'an jechuudha.
mana kana akkuma ol seenaniin gatta'aniin jaartii akkumaan isinii himee ture gara fuutee turte cimummoo qabdee jirti, dhaluu deemte jechuudha. Achuma keessa cimummoo qabdee achuma keessa dhalte jechuudha jaartiin jechuudha. Yeroo kana gaa dirqama namni waggaa dhalatee hobbaatii jira. Hobbaatiin kun ilma namaatii wajjin baati. Yeroo kana jaarsi hobbaatii tana fuudhee manuma kana keessa deeraachi seenee jechuudha qotee awwaaluu deema. Yeroo qotutti seenu okkotee jechuudha. Okkotee warri dur itti waa keessa kuufatu takka jira. San dahabaa fi maallaqa dirhaama akka sibiilaa tokko jira ture. Maallaqa kana guutuu fi dahaba maan harkatiin jirri. Amma gaa ajaa'ibatti taate gaa akkami gaa isiniin kun rizqiin teessaniin jirtu jaamanii akkamitti maallaqa dila kana harkachuu danda'an? Amma turis waan nama dhibu. Amma gaa deebi'anii Nabi Muusaadhaan yaa Nabi Muusaa akkana jettanii turtanii kun ogaa nuti akkanatti maallaqaa fi waa hunda harkannee dahaba harkannee tujjaarree jirraati akkami gaa dubbiin akkanaatu hin jaanne. Amma gaa Nabi Muusaanis ajaa'ibatti taatee dhaqee rabbii isaa gaafate jechuudha. Yeroo rabbii isaa gaafatu rabbiin maal jedheenii subhaanahu wa ta'ala, wallaahi waan nama ajaa'iba. Rizqiin amma isin harkattan tun teessan osoo hin ta'in ta ilmoo amma dhalattee saniiti wajjiin akka feetan itti fayyadamuu dandeessanii, garuu isiniif habba takka hin barreeffamne akkuma ja'ame sanii deemi gaa. Seenaa ajaa'ibaati, akka waan guddaa irraa barattan abdiin qabaati. Hanga sagantaa biraatti walitti deebinutti assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.